Harka fuunee akkam jirtu kun kan daawwataatti jirtan OBN International kanneen biyya keessaa jirtan hundaan baga irreecha horaa Finfinneen isin ga'ee jecha tibban jaarmiyaaleen Oromoo Finfinnee gubbaatti wal ga'uun rakkoo gidduu isaanii jiru furachuudhaaf gaaddisa hooggansa Oromoo jedhu jalatti waliigaltee tokko waliif mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Jaarmiyaaleen kunneen garii jijjiirama biyya keessatti mul'ate hordofuun kanneen gara biyyaatti deebi'anidha. Har'a maanguddooti Oromoo kutaa biyya Minisootaa jiraatan baga kanaan isin ga'ee jechuuf Studio keenya OBN International Minisootaatti argamu dhufanii bulchiinsa aangoo gubbaa jiru jaarmiyaalee Oromoo akkasumas uummata Oromoo bal'aan kun mul'ata keenya bara dheeraa waan ta'eef gammachuun keenya isin haa ga'u jechuu fedhani. Maarree nutis riqicha taane dhaamsa isaanii kan isin biraa ga'u hawwine maanguddooti kun ganna 20 oliif akka seera Ameerikaatti galmaanii kan walitti dhufan hamtuu fi balloo Oromoo mudatu keessatti kanneen hoggayyuu saba isaanii biraa hin hafnedha. Oromoon bara 150 booda Finfinnee biyya irraa dhiibame irratti kaabaaf kibbaa bahaaf dhiyaa wal waamee irreeffachuun ammoo gammachuu keenya dachaa taasiseera kan jedhan maanguddooti kun nutu Oromiyaa irraa fagaate malee Oromiyaan nu keessaa fagoo miti jechuun bagattiin isin ga'ee jedhaniiru. Gara isaaniittan isin deebisa. Gammachuu guddaan natti dhaga'ame, gammachuu safaran qabne natti dhaga'ame anatti maaliif yeroo baay'ee biyya kana yeroo jiraannu dhaabbata Oromoo adda addaa kana walitti fiduudhaaf maanguddoonni Minisootaa jiraannu kun baay'ee dhama'aa turre. Garuu takka walitti dhufu takka immoo deebi'ee araarri kun tokkummaan kun hin diigama ture. Inni kunis baay'ee nu gaddisiisa ture. Amma garuu inni sabni Oromoodhaa hawwaa ture. Inni nus hawwaa turre. Gidduu kana torbee kana keessa Finfinneetti dhaabbileen Oromoo adda addaadhaan walitti dhufanii tokkummaa ijaarrachuun isaanii gaaddisa dhaabbatanii gara fuulduraatti walii wajjin mari'anna wal arginee tokkummaadhaan walii wajjin yaadaan walii wajjin deemna. Walii wajjin mari'annee waan gochuun dura jiru kun inni isaan jedhanii walii galan kuni guddaa nu gammachiise. Kanaaf an baay'een gammada. Isaanis baga gammaddan hin jedha. Saba Oromoonis baga gammaddan hin jedha. Warra dubbii kana walitti fidee akka dhaabbileen kun walitti dhufan godhan kanaafis dhugumaan baga gammaddan hin jedha. Kun gammachuu saba Oromooti. Gammachuu saba Oromoo duwwaa miti gammachuu saba sablammoota biyya Itoophiyaa keessa jiran hundumaati. Jabana kana keessa yeroo kana keessa sabni biyya Afrikaa keessa jiran sabni biyya lafaa keessa jiranii gara Itoophiyaa dhaggeeffataa jira. Yeroo dhaggeeffataa jiran kan immoo kan amma seena maqaan waamamee maqaan dhaamee biyya kana geggeessaa jiru namoota Oromooti. Isa kanaatiifi nuyi isa namoonni nurraa eeggatan kana ilaallee tokkummaa keenya ijaarrannee tokkummaa keenya dhaabbannee gara fuulduraatti nagaa buusuudhaaf biyya kana geggeessuudhaaf tokkummaa keenya jabeeffannee adeemuun waan nurra jiruu fi sababii kanaatiif hin gammachuu guddaa gammade. Imma amma ta'aa jirutu imma keenya. Nutu dhaloota Oromooti. Manguddoota Oromooti. Rakkinnas bal'innas biyya sanii warra dabre malee nutu irra hubatee nutu beeka. Rakkoon nurra ga'es gidiraa nurra ga'es keessatti qooda fudhannee jirra. Gaddee aantummaa diinni nu hawwe biyya keenya irratti abbaa ta'uu dadhabni qabeenya keenya itti saamamni keessatti mormii taasifamaa ture. Gariin keenya hamma qabsoo hidhannootitti gariin keenya immoo mormii fi deeggarsaa warra qabsoo gochuu keessatti qooda guddaa taphachaa turre. Sababa kanaatis gariin keenya hidhamnee gariin keenya biyyarraa dhiibamnee ala baane. Abaanu malee magaalaa kanatti sagalee uummata keenyaa ta'uun hiriira barbaachisu ala itti bullee itti soomnee wanni gocha biyya sanitti taasifamu saaxiluun jabaadhaa isiniif jirra jennee gadda ilmaan teenyarra gahe. Kaboo qabnu boonnee katumsuu qabnu halaalas taanu akka isaanii itti dhiiguu baannus sammuun keenya itti dhiigaa ture.
akka amma nu agartu kun jaarmaya manguddoota Oromoo Minisootaati. Ka ganna 20 lakkaa'uusise kaayyama mootummaa biyya kanaa qabu. Ajandaan keenya yookaan imaammanni keenya guddaan tokko mirga saboota keenya aadaa fi afaan uummata keenyaa biyya alaatti akka hin banne gochuu irra dabree humna jaarmayoota qabsaa'ota siyaasaa Oromoo walitti fiduudha karoorri keenya guddaan. Kana taphachuudhaaf ganna dheeraa waan kana walitti fiduu tattaaffii guddaa goone. Imeeku jarri kun ragaa kanaa eenyuudhaan hoogganoota hayyuduroota dhaabbotoota kalee walitti dhufanii ODP'n ala kan ta'an hundi ragaa nuu ta'u jiru achi keessa isaan hunda dubbifne walitti fiduuf carraaqqii guddaa goone ragaa biraan lakkaa'annu isaani. Namoota nu biraa dabri jira ka achi Haaji Aadam Jiloo jaarsa amma nu keessa hin jirre ka akka Haaji Qaasim adda durummaa jara kanaatiin nu hundi keessatti hirmaannee qooda guddaa taphachaa turre. Yeroo gabaabaa ganna 3 dabran keessatti illee jaarmoota kana walitti fiduuf baatii 5 irratti hojjennee wal dhageenya jedhanii isaanuu sagaleen dubbatanii uummata Oromootiif biyya addunyaatiif dabarsanii jiru turan hin taane dadhabbii bara dheeraa waan qabnuuf san keessa dabarree gaafii uummata Oromoo hunda kan nu jaarsota qofan ta'in gaafii uummata Oromoo kan ta'e walitti dhufuunsi irreen isaanii tokko ta'uu gaaddisa tokko uummachuun gaafii uummata Oromoo kan turetu turbee kana keessa ta'e. Hirriban qabna odoo jennee soban ta'u gammachuurraa kan ka'e. Kanaaf namni jaarsa ofii dide hin cubbifamallee irree ta'aa jechaa turree yookaan affiramanii galuurra galaana gara yaa'u. Jaarmoonni kun galaana gugurdaa gara yaa'u. Walitti deebi'a laga ta'anii yaa'u. Walitti deebi'a galaana guddaa jeefa namni hin dhaqqabne ta'aadha ka kadhachaa turre. Amma lagatu walitti deebi'ee jeefa namni itti bu'uu hin dandeenye ta'e. Gaachana uummata Oromootiif gaafii uummata Oromootti deebi'e. Gaafii dhiiga uummata Oromoo of keessaa qaba. Gaaddifni isaan jedhan kun gaaddisa dhiiga dargaggoo kennaa qabu. Ka namoota du'een awwaalatiin ka gara buutee dhabne of keessaa qabu. Isaan amma jiran kunuu du'arraa hafan malee wareegamni isaan kaffalan salphaa miti. Ka wareegama isaan bosonaa fi bakka maraatti dhama'an of keessaa qabu dhaaban. Kana gammachuu kana ibsuuf. Kanarratti dhaamsan qabu. Gaaddifni kun gaaddisa dhiigan argame. Ka waa hedduu keessatti ilaallu. Jala teessanii jirtu ofirratti deebitanii muriin gaaddisa gaafii Oromoo ta'e. Ka dhiiga namoota hedduu qabu. Ka baalli isaatis dameen isaatis dhaabbanni isaatis lafee fi dhiiga Oromoo qabu. Ofirratti lammatan muriin kanaaf haga bakka geettanii ajandaan isaanii tokko waan si dhibu. Mirga abbaa biyyummaa argamsiisu firee murteeffannaa uummata Oromoo dhugoomsudha. Ajandaan jara kanaa hundi kana fedhii biraan qaban kanaaf uf kennan. Amma isa taasisu mootummaa uummataan filame tokko dhaabuutti deemaa jiru. Ka uummanni kan kooti jedhe ka hiree ofii aadaa ofiitii fi afaan ofii tiiffatee biyya ofiitii irratti abboomu. Kana dhugoomsuutu waan argameef gammachuun kana jenne nutti dhagame. Manguddoonni kun hundi kana ka abjoochaa turre dalagaas turre. Karaa biraatiin immoo waan ta'een argamne tokkotu gadi ba'e. Inde Finfinnee irraa fagaatamee Bishooftutti ayyaan irreechaa godhamu eegamaa ture wartaadhaan maaltu gadi ba'aa Oromoon maal gadi baasa ka jedhu uf ta'anii ta'uutu dadhabamaa dhiibaniituma taasisaa turanii achirratti immoo shakkirraa diinni shakkii nurraa qabu gubbaan xayyaara lafa jala militarii godhaniin gadaannifni arrallee mataa keenya keessaa dhufu intalli teenya akka bareettee manaa baatetti gurbaan keenya akka faayamee uffata aadaa uffatee manaa bahetti waan ta'e beekna. Achirra dabree jiruma keenya irratti umrii keenya irratti Finfinnee biyya handhuura abbaa keenya biyya waggaa 1 fi waggaa 150 irraa dhiibamne irratti kun ta'uun warri nu biraa dabre kana arguun keenya gammachuu guddaa waan ta'eef galata eenyuuf galchina wareegamtoota kennaaf rabbii kana fideef galata guddaa isaa ta'e itti aansee immoo warra kana qindeesse irreechi kuni addunyaan nu laalaa jira. Waliigaltee kanas addunyaan nu laalaa jira. Maaliif nu laalan? Hayyuduroota hoogganoota kanaatutu kana goone jedhanii ibsan. Addunyaan isaan dhageeffate. Kana bira dabranii kabajamaa
Doktora Kabajaa obbo Lammaa Magarsaatu kana goona kanatu ta'a jedhee dubbate. Muummichi ministeera biyya saniituttu kanatu ta'a irreechi irree Oromooti tokkummaa Oromooti nagayaa jaalala sirna gadaa Oromootiif bu'uura ka ta'e isatu gaggeeffama karaa nagaatiin jedhee ibsee jira. Kanaaf mootummoonni addunyaa hundi ummanni addunyaa hundi kaameraa itti qabee jira. Kaameraan ummata keenya bal'aa biyyaatii fi kan nuhi biyya addunyaa keessa facaanes ijji teenna achi jirti. Kanaaf ummanni keenya nagayaan nu himanii jaalalaan nu himanii irreecha irraa dhiibamne biyya irraa dhooman handhuura keenya irratti lafti tun keenya jennee miliyoona 5 miliyoona 6 miliyoona 7 ta'anii mirkaneessuuf irratti baane kun akka tiifamu akka wal eeynu akka wardiyyaa san taanu tokko tokkoon keenya warri raayyaan ittisa biyyaa poolisoonni biyyaa dirqama fudhatanii kana eeguuf achi jiranii kun hundi akka jabaatanii wanni kaameraa addunyaa kun nagayaan addaan galu waaqayyos in kadhanna nus isaan eeyna kanarratti jabaatanii akka hojjetan dhaamsa keenya dabarfatuu fi baga gammaddanii baga kanaan isin gahee nu gahee ka jedhu dhaamsa dabarfatuu fi fayyaa ta'e. Akkani argutti sabni keenya amman jireenya kootti argite bara baay'eef rakkataa ture. Bilisummaa kan mataa isaatii barbaada garuu isaan kan morman baay'eetu jira akka inni waliin galle akka inni tokko hin taane akka inni wal qabatee harka wal qabatee jabaatee waan yaade kana iddoon hin ga'anne kan itti mormane bara dheeraa turaniiru kana beenna seenaanis nutti hima. Kanaafuu wal'aansoo haa godhu malee bilisummaa haa barbaadu malee kan isa kanaan morme immoo saba keenya warra jireenya isaanii dhiisanii mana isaanii dhiisanii bultoo isaanii dhiisanii manaa ba'an gargar kan baasu humni bara hundumaa tureera. Kan kaanitti oduu hin fakkaanne himuudhaan gargar baasuudhaani holola adda addaa oofuudhaani sabni keenya karaa kana wayyaa karaa sana wayyaa kanatu nu baasaa kun nu baasuu kan jedhuuni garaagarummaan akka ture hundumti keenya gaarii goonee beenna. Itti dabalee sabni keenya saba bal'aadha. Sabni Oromoo saba bal'aadha. Sabni bal'aanii yaada adda addaa maa qabaate ilaalcha adda addaa maa qabaate jennee dinqisiifachuus hin dandeenyu hunuma ta'a. Sabichi guddaa sababii ta'eef. Haa ta'ullee malee akka irratti hojjetamaa tureef saba kana gargar baasuudhaaf balleessuudhaaf akka irratti hojjetamaa ture mootummoota darban hundumaatiin silaa battala ammaatti sabni kun hin jiru jedhee yaada. Bara baay'ee irratti hojjetame. Afaan isaa balleessuudhaaf, aadaa isaa balleessuudhaaf, eenyummaa isaa balleessuudhaaf bara baay'ee irratti hojjetame. Garuu Waaqayyo saba kana wajjin sababii jiruuf saba kana gargaare ammayyuu sabni kun jira kan na gammachiisu isa kana. Har'ayyuu jira, aadaan isaa jira, amantiin isaa jira, tokkummaan isaa jira. Caalaatti amma immoo bara si'anaa kana immoo walitti dhufee walitti deebi'ee jirra jedhee waliin yaafatee Oromoon iddoo jiru hundumaatii wal baree caalaatti walitti dhufaa jira. Inni kun baay'ee na gammachiisa. Irratti dabalee immoo keessumaati yeroo sabni keenya dhaabi siyaasaa garaagaraa walitti dhufee yommuu jedhamu torban kana yeroon argu amanuu hin dandeenyaani. Baay'ee na dinqee baay'een gammadee abboonni keenya kanaan dura dubbataniiru kanarratti dadhabbiin akkamii akka ta'aa ture. Baay'ee irratti yaalaa turan geggeessitooti keenya hayyooti keenya jaarsoliin keenya geggeessitooti amantii saba kana walitti fiduuf dhaaba kana walitti fiduudha baay'ee irratti hojjetame. Garuu sababii garaagaraatiin amma har'aatti hin taane Waaqayyo kadhata keenya dhaga'ee yeroonni saba kana dhaaba garaagaraa jiran kana walitti dhufaa isaanii yommuu arginu gammachuu guddaatu baay'ee natti dhaga'ame. Haa ta'ullee malee walitti dhufuu duwwaan ga'aa miti. Walitti dhufneerra nagaa buufneerra walii galleerra jechuun ga'aa natti hin fakkaatu. Hojiitti hiikamuu danda'u turre jira. Waan jedhan kana dhugoomsuu danda'u turre jira geggeessitooti keenya namooti kana keessatti hirmaatan. Itti dabalee isaan duwwaa miti sabni illee itti gaafatama qaba. Sabni Oromoo guutummaan itti gaafatama qaba. Wanta ta'e kana tumsuu jajjabeessuu irratti hojjechuu waa'ee tokkummaa haasa'uu waa'ee jaalalaa haasa'uu irraa kana fe kanatu ta'ee sanatu hir'ate kanatu hin guunne jedhee akka inni waliigaltee guddaa ta'e kana humna hin buufne akka inni hin diigne isa kanan
saba keenya saba Oromoo guutummaatti dhaamsa dabarfachuu barbaada. Yommuu tokkummaatu ta'e waliigaltee ta'e yommuu jennu waan hundumaatu nuun guute jechuu keenya miti. Waan hundumtu guutuus hin danda'u. Nama sababii taaneef hir'inni garaagaraa hin jiraata. Hir'ina keenya dadhabbii keenya garuu irraa jalaan guuttata. Yerootti gara yerootti qajeelfataa adeemna malee har'uma ka'ee maaf sun hin taane maa kun hin taane maa akkas ta'uu didee kanatti irratti sanatti irratti yoo jenne caalaatti humna wal buusaa deemna malee wal ijaaraa hin adeemnu. Kanaaf hamma nu danda'ametti wanta kana cimsu wanta jabeessu tokkummaa saba kanaa kan ijaaru sabni keenya akka inni dubbatu akka inni yaada walii kennuun yaadachiisa. Itti dabalee rakkinni illee yoo jiraate wanti yaada kenninu illee yoo jiraate wanti dubbachuun nu barbaachisu illee yoo jiraate warra geggeessan kana yaadachiisu kan barbaachisu illee yoo jiraate miidiyaa irratti baanee dubbachuu nurra hin jiru. Isaanitti dubbachuu nu barbaachisa. Ilaa waan akkasii yaadattanii ture yoo kana gootanii wayyoore yoo akkas ta'e nu gargaara jennee either personally kan kanarraa hafees gurmuudhaan isaan arganne yoo ta'es gurmuudhaan isaanitti dubbachuu malee miidiyaa irratti baanee feesbuuk irratti baanee tiwiitarii irratti baanee isaan ceepha'uun walii keenya ceepha'uun humna wal buusuu ta'a sababii ta'eef sabni keenya bal'aan isa kanarraati akka inni of eeggatuun jabeessee yaadachiisu barbaada. Inni lammaffaa waa'ee irreechaa ilaalchisee dubbatameera. Abbootiin fuuldura dubbatan akka gaariitti ibsaniiru. Isa keessa deebi'uu hin barbaadu. Seenaa haaraatu hojjetame. Nama gammachiisa. Baay'ee namatti tola. Sabni keenya maal akka inni ta'aa ture kanarratti beenna gaarii goone abbaan Hasanillee dubbatanii luba yaada isaanillee dubbatanii beektota baay'ee dhabneerra kanarratti. Beektota baay'ee dhabneerra. Barattooti keenya dhumaniiru. Geggeessitooti keenya baay'een iddoo garaagaraatti darara arganii mana hidhaa keessatti rakkatanii bara baay'eef gidira arganiiru. Waaqayyoo kana dabarsee har'a garuu idduma kan biraattu magaalaa xinnoo keessattuu gochuu hin dandeessan isa jedhame. Bishooftuuttuu hin dandeessa jedhame immoo har'a Waaqayyoo fuudhee magaalaa guddittii keenya kan taate Finfinnee walakkaatti. Iddoo kan biraa miti. Finfinnee walakkaatti. Center of the country. Achi keessatti ayyaaneffachuu danda'uun keenya dhugaadhumatti gammachuu guddaa nutti dhageessisa. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Sabni dhugaa qabu dhugaansaa duraa hin dhokatu. Sabni kun namatti darbina jedhaa hin jiru. Nama miidhuudhaaf mari'ataas hin jiru. Saba jaalala agarsiisaa jiruudha. Har'allee sirna kana yommuu ilaallu waa'ee jaalalaa, waa'ee tokkummaa, waa'ee nageenyaati malee waa'ee sablammii kan biraa miidhuu yookiis tuffachuu waan akkasii tokkollee keessa hin jiru gara fuulduratti illee jiraachuu hin qabu. Kanaaf sablammiin biyya keenya keessa jiru illee shakkuun irra hin jiru wanta kana simatee ofitti qabee saba kanaa wajjin ayyaaneffachuutu irra jira. Walumatti qabaatti garuu baay'een gammada. Lachuusaa yeroo dhaga'ee ani dhugaatti baay'ee Waaqayyoon galateeffadhe akka inni fiixaan ba'u immoo kadhataaf hawwii kooti. Bismillahirrahmanirrahiim. Miidiyaa kana asitti banee akka miidiyaa wal agarru nu godhuu warra danda'e kana galanni Rabbi isaan bira haa jiraatu jedhaa isin galatoomsa. Ani biyya Itoophiyaa jedhan tana irratti nama akka dhuunfaatitti yoo fudhatte ani Bushra Abbaan Ashaa Huseenii akka dhuunfaatti yoo fudhatte akka faamiliitti yoo fudhatte miidhama guddaa qaba. Abbaa kiyya itti dhabi. Obboleessi kiyya guddaa itti dhabi. Obboleessi kiyya diqqaa hin jiramoo hin jiru abbaan kiyyaaf obboleessi kiyya guddaan du'e. Mucaan xiqqaan ka'ana irraa yookiin ilma kiyya ta'u hin jiraaf hin jiru isa haga ammaa hadhaa dhabnee itti dhiifne. Mootummaa asin dura ture keessatti. Kanaafuu wanni kun na gammachiisuu bira taree akka nama dhadhaa yoo mataan gadi buufate nafa mara isaa gadi ga'uutitti nafa nagaye. Garuu hoo waan tokko jalqabuu miti. Jalqabuun dhuga. Mana kana ijaaruuf jalqabuu qabna. Makiina dalaguuf jalqabuu qabna. Aeropilaanii dalaguuf jalqabuu qabna. Jalqabni gaarii. Jalqaba gaarii godhanii jiran. Irraa bu'iinsa kalaalamu. Ummanni kun waggaa 150 bitamaa turre. Waggaa 150 dhiibamaa turre.
waggaa 150 aadaan teenna badaa turte bishaan dabra zayti yookaan eenyu bushooftu har'an argamni gaafa lafti tun argamte irraa waliin jira hagamma bishaan kenna ka biyya teenna ka intun alanni ka rabbiin kiraa malee nuu kenni lafa teenna ka rabbiin kiraa malee irran nu jiraachisu dhabuun kenna wal ta'uu dhabiinsa irraa kaka'e wal dhagahuu dhabiinsa irraa kaka'e wal danda'anii waliin dalaguu dhabuu irraa kaka'e amma eega rabbiin afaan keessan tokko godhe eega wal dhageettan waliin dalaguu qabdan afaan tokkoon dalaguu qabdan diina nutti roorrisaa jiru ka gara maraan qeensa baasee nutti dhaabataa jiru kana nurraa qabuu qabdan yoo wal taatan akka sidaamni jedhu xixbe yaabir ambassaan yaasir xixiin yookiin wanni uffata irraa dalagan tun qal'oontu yoo walitti qabamte leenca hidhuu dandeettii jedhan nu akkasitti walitti qabamnee gizee amma waa dalaguu qabna namni miliyoona 110 yookaan 108 lafa Itoophiyaa gubbaa jira namni kun muluun pirezidaantiin ta'u namni kun muluun vaayis pirezidaantiin ta'u nama tokko nama lama wanni waan kana ta'u eenyu akka ta'uu kan beene warra asin dura ta'aa ture ammoo ka argini mala ka dalagaa ture haynummaan ka ganaa nu dabaltan dhiisa yooma haganaatu nu gayee jedhe haynummaan amma irratti dalaganii argisiisan kun waan xiqqaa miti waan waggaa 27 waggaa 28 laaqame har'a hagam qajeelchanii yoo parsantiin fudhatan yookiin harki 15 irraa qajeelee jiraa jecha waan kanarra irraa deebi'ee jira irraa qulqullaa'aa jira jecha irra finaa qaraa akka isinuu jettanii jirtanii nu uduu siree irra rafin ji'a 3 ji'a 6 lafa rafnee jijjiirraa kana finne malee jijjiirraan kun akkanaan hin dhufne jedhee doktor Lammaan dubbatee jira kanaafuu isin warri itti dabalamtanillee isin warri ganaa itti dabalamuu yaaddanillee ummata kanaan wajjin harka tokko taatanii afaan tokko taatanii tokkummaan yaadaa kee isin gidduullee yoo jiraate walii faltanii xarapheezaa zuuraa teettanii walii laaltanii akkasii hiikkataa akka itti dalaydan kanaafuu dalaguu qabdanii gizee dalagaatii gizee akkanaatii isinin jira karaa biraatiin ammoo itti aansee qeerroon keenna dargaggoon teenna shamarran dubartiin abboonni amantii abboonni gadaa walitti koottaa wali mari'aa isintu biyya keessa jira nu ala teenne waan yaadaatii nu isin wajjin jiraachuu kenna isinuu ragaa nu baatan maali ragaan kenna HR 128 164 something waan kana yoo baasan ummata azziru ka Oromoo ka Minnesota keessa jirutu waan kana halkanii guyyaa kapitaalii kana ka Minnesota rooba keessa achi bulee jiraan umrii kiyya katan argitu kanan maaliif ani rooba keessa as bulu yoo dadhabe abbaan kiyyaaf obboleeyyan tiyya tabiyyee uffatte hoo maal itti fakkaata kunnatti mudhatee miidhamni kiyya natti mudhatin achi bulee jira akkasi walitti yaatanii nu akkasaniin DC deemnee horii kennaan dhaabaa guurree waan mara dalaynee isiniin geennee jirra amma gizeen keessanii ka gizeen ka warra biyya keessa jiruuti warra alaa galtanillee waan qalatani dhiisa namni marrinuu akka Itoophiyaatitti Oromoo bilisa baasuu mirga Oromoo eeguu qabeenya Oromoo eeguu kanaaf walitti dhufne kanaaf mukayyaatanii ka dhumellee kanaaf dhume nu isin hadha warri hiree kana dhaqqabattan anaa waliinu haa dalaynu gizee dalaganii yoo maleekaan sama'ii gubbaanutti gad haa buutu jenne malee an akka kiyyatti namni silaa rabbiin uume hagan qabu nama kana abiyyii ol namni biraa namni bulchaa Itoophiyaatiif ta'uu hin jira jedhee an gara kiyyaan hin yaadu nama rabbi nuu kennee rabbitu nuu gadi buuse haga irra jiru hin gargaarraa nu haa gargaaru hin dalaynaa waliin nu wajjin haa dalagu yaada keenna akkana nurra haa fuudhanii yaada keenna haa dhagayanii nu yaadni keenna warri Minnesota akkana fakkaata karaa biraatiin karaa ayyaanaatitti yoo deebine ayyaanni dhugaa
ayyaana hedduutu jira. Ayyaana hedduu jiru kanneen keessa ammoo ayyaana Oromoo tokkocha kana. Ayyaana Oromoo tokkocha kana ka innu akkamiin argame. Waggaa lamaaf dura nama hagamtu dhume hora Dabra Zayitiititti. Kana laaluu qabna. Namni sunniin bu'aa bishaan keessatti dhumanii yookaan badhee sanitti fixaniin waa argachuu achirraa hin dhufne akkuma kenna kana mee maal fakkaatti jedhaniitiin aadaa sallaalanii waan sallaalanii achi irraa deebi'anii waan barbaachisaa ta'e muluyyuu wal mari'achuuf dirree Sheek Huseen yoo fudhatan dirree Sheek Huseen jedhanii biyya teennatti namni nagayin hin jiru waggaatti gizee lama wal gayan reediyoon jarri qaban miidiyaan jarri qaban ji'a jahaa itti jarri wal gayan kana waan dhufu ka gadi dhufillee ka olii gad dhufillee achitti yaada dabarfatanii yaada tokkochummaa fudhatanii ka gara maraatittuu dhaamsa dabarsanii dhaamsa walii gala har'a sakandiif daqiiqatti wanni nu amma asitti dalagaa jirru kun isini mul'ataa jira teeknooloojiin ka tole kanaafuu teeknooloojii kana oolaa walitti oollaa wal gargaarraa keessattuu abboonni gadaa isin harka jirti gizeen mootummaa biyya keessa jiru wajjin mootummaa dalagaa jiru mootummaa abiyyi wajjin dalagaa karaan kun karaa qajeelaati akkanatti dalaynu karaan kun karaa jallinnaati karaa kanarraa akkanatti deebinu jedha ciiftanii fiidanii dhaabattanii dhugaa dubbattanii du'uun keessan nafu hindu tan akka marattu waan jettan ammoo duuba irraan deebi'ina waan dhugaa taate dubbadhaa dhugaa dubbadhaa du'a. Egaa baay'een dubbatameera irra deddeebi'u gammachuu caaluudha. Maaliif itti abjoochaa turree itti dhamaa turree humna baay'eetu itti bahee horii baay'eetu itti bahee lubbuu baay'eetu itti bahee iddoo kana wanta kana geessisuudhaaf yeroo dheeraa fudhatee baay'een nama keenya gar keessaa kun hin ta'u jedhee abdii kutatee booda deebi'eeyyuu jira. Kan immoo cichee biraana hamma dhumaatti hamman jirutti humayyaadha karaa koo namootas dabaladhee jedhee amma irraatti immoo hordofee duukaa adeemee asiin ga'ee kunoo har'a kana argamoo jira. Dadhabbiin suni ija godhachuunsaa har'a wal ga'anii warshaasa geggeessanii taa'anii xarapheezaa tokkorra dubbatanii walii galtee ragaanii walii mallatteessanii waan tokko irratti yaada isaanii tokko ta'uun isaanii baay'ee nama gammachiisa. Kun hin taa'edhamee yaadamne akkuma sila dubbatame guyyaa isaatu eegamaa ture. Waan tokko immoo yeroo qabaa yeroo malee hin ta'u. Nu jarjarreefis hin ta'u nu jarjarbaanneefis immoo hin oolu. Waaqayyo immoo yeroo qaba hundumaaf. Waaqayyo saba kanatti araarameera jedheetan gammada ofii kootiyani. Araara waaqayyootu jira saba Oromoo kanarraa bara baranaa waaqayyo waan guddaa hojjeta biyya sana keessatti jedhee nan yaada. Oromoo duwwaadhaan miti warra kaaniifis taanaan akka ittani ilaalaa jira. Kanaafi waan guddaadha waan ta'e waan abdii qabuudha hin fullaa jenne immoo amannaa akka kana ta'uuf immoo dhaamsa hin qabu warra walii galtee uume kanaafi waan kolfaa akka nun goone akka hin qaanoofne gara boodaa deebitanii waan xixinnoo irratti wal loltanii wal dhabuun gidduu keessaa waaqayyo hafa geessuun jedha. Dhaamsi kun akka isaan ga'uufanii dabarsaa jira. Wal dhabis jiraachuu danda'a. Waan tokko irratti wal dhabuun huma jiraata eessa yoo taanaani garuu wal danda'uudhaa garaa bal'achuudhaa wal kabajanii wal dhaga'anii ilaameedhaan ta'anii yoo waa tokko haasa'anii hunuma furama yeroo fudhata malee garuu obsa barbaada. Har'a jennee har'a facaafnee har'a hammannee har'a binaan hin gashinu yeroo dheeraa warra hundumtisaa eeguu barbaachisaa jechuudha. Kanaafi kana caalaan baay'isuu waan gaarii ta'ee akkuma sila jedhamee gammannee irraa gammachuu keenya kana moo fiixaan nuuf baasu nus immoo arguu keenyatti baay'ee gammanna. Duraan gocha jechuu barbaade manguddoon asitti argaman kun manguddoo qabsoo Oromoo keessatti bakka
haalli mijaa'e hundattuu qabsoo godhaa turan qabsoo kana gargaaraa turan gargaarsi dhuga biyya jiraatanii dhiiga jissuu oduu hin taane yaadaan utubuu halkanii guyyaa itti yaadu cherchi masgiidatti illee waa'ee qabsoo kana rakkoo uummanni irra ga'aa jiru keessattuu gara maayii irratti qeerroon of kennaniiti wareega kanfalaman san halkan hirriba dhoggee bakkee hundattuu yaadaa turan addaa carraa kanaan hafuura baafataadhan qabsoon kun sadarkaa irra ga'e kanaan gammachuu guddaa irra jiran kanaaf dhugaa yaada isaanii kana gorsa isaanii kana hojii irra oolchuun guddisee barbaachisa jedhee yaada. Wanti guddaan ka ammaa tana wareega wareegni kanfalameeti qabsoon kun asiin baheera. Amma of duran ammoo wanti guddaan maaltu eeggama uummata kanarraa waan jedhu diqqoma itti da'uu barbaada guddaa miti dubbataniiran kanallee yaanni waan kana laalchiseeti dubbatamuu qabu argitee sirna demokraasiiti. Sirni demokraasii kun waan irratti hundaa'a. Majority rule and minority rights waan jedhamutu jira. Jechi kun argitee ka murteessu uummata guddaa uummata sagalee guddaa qabu kun ammoo mirgi isaa hin eeggamaa waan jedhu. Wanti guddaan achirra hubatamuu barbaadu uummanni majority ta'ellee sagalee guddaa murteessuun illee tokko isaatiin mirgi qabu mirga uummanni minority qabu san mirgi an akka Oromooti qabu mirga namni walattaa tokko qabu qixxee qaba. Hojjaan wanti an keessaa barbaadu bu'aana hojjaa an keessaa barbaadu hin jiru. Kana ka dura dhabaa ture. Ka akkana waa akkana kanan qabu ture kanaan duratti. Ka mootummaa irra bahe uummata ka dhiitee bulchuu rakkisee bulchuu akka feetti itti fayyadamuu kana ture. Adda kanaa miti. Abbaan fe'e namni tokko Oromoo keessaa ta'e walattaa keessaa ta'e bakka feete illee ta'e qixxe namni qixxe mirgi isaa akkasitti eeggamuu qabu. Kana yoo ta'ee jedhe namni walii galee jiraata. Dhuga rakkoon qabnu hubachuu dhabuu kenna. Hubachuu dhabuu kenna. Eega Oromoon mirga argatee mootummaa qabate akka dur kuuwwan itti bulchu isaanii nu balleessaa nu fixaa gadoo nu baafataa waan jedhu garii yaada qaba. Kana callaa miti. Warri duratti illee bulchaa ture illee ijoolleen isaanii illee hawwima isaanii san qaban akkuma isaanii san godhuuf halkanii guyyaa eebjotan. Kun kana ammaa isa dhumate jecha ka beekamuu qabu. Qixxeetti namni tokkoon hundi isaatu jiruu isaa keessatti mirga qixxee qaba dirqama qixxee qaba biyyattii san irratti. Kana ammallee hubachiisaa jirani kun guddisaniiti itti fufuu qaban namni beekumsa dhabaan rakkoo akka irra hin geenye. Kanuma jechuu barbaada karaa kaaniin waan jechi guddaan dhagaa ture jechi guddaan jechi barbaachisaa ben jedhameera. Kunniin warra dhugaa akka namootaa caallaan laalluu miti. Warra halkan yoo achitti daa'ima ajjeesanii haadha irra kaanii ajjeesan asitti imimmaan boo'aa ture. Inna uummataa labsaa ture. Warra akkanaa kanniin kaafoo kan keetaa yeroo. Na adda hafuura baafataarra wanti kun of duuba kan deebine wanti barbaachisu qabsoo beekumsaa kennu qabsoo barbaachisu akkuma duraa kennu dhugaa wanti rakkoo fidaa wallaala
wallaala kan irraa kaasuuf Prime Ministerichi kenna yoo bakkee adda addaa fiigu waan jedhaaran biyya kanniin keessatti illee hubataa jirra. Kunniin karakkoo fide warruma eebjuu durii ka warra isaanii san faana bu'uuf tattaafataarantu fide. Waan kanaan deemaara. Kana beenneeti gorsa kennaniirani na gorsa kana fudhanneeti ummanni Oromoo bakkee jiru saabettuu. Kana godhuu qabna. Tokko ka beekamuu qabu. Dhugaa ka guddisee itti gammadan keessattuu isaanillee ummata Itoophiyaa kana bulchuu kan dandeenyu mirga demokraasii seera demokraasii kanaan yoo qabne yoo taani biyyattiin sun hin jiraattu biyyattiin sun jiraachuu dhabuun maal jecha saabeen kennaa yaaduu qabna. Hundaa dura ani namoonni obboloota koo baay'een dubbataniiru baay'ee isaa irra deebi'uun barbaachisaa natti fakkaatu waan mana keessa jiru dubbataa jiru irra deddeebi'uura hundumarra namoonni keenya warri saba keenya gaggeessaa jiru kuni warri jaarmaya adda addaa qaban kuni waan hubachuun isaan irra jiru fakkeenya bareedaa tokko muummichi ministeeraa Doktor Abiy kan dubbate tokko yeroo baay'ee nan dhaggeeffataa ture irra deddeebi'ee dubbatee dhagayeera. Waa'ee sangaa adii, sangaa gurraacha, sangaa diimaa fakkeenya isaanii kenna tokko kun jireenya namaatii fi namni salphaatti kan hubachuu danda'u natti fakkaata. Jarmooleen keenya Oromoo kuni fakkeenya kanarraati waan baay'ee isaanii gala jedheen abdii godha. Waan baay'ee hubachuu hin danda'u. Inni adda adda ta'anii wal facaasanii deeman kuni haaluma gaarii godhee Doktor Abiy waan ibsee irra deebi'uu hin barbaachisu ibsanii ifeera waan ifa ta'eera. Ati akka fakkeenyaatti kana fudhachuun jireenya wannaa isaanii akka haala isaanii ilaalu irratti itti gargaaramuu danda'u jedheen abdii godha. Amma gaaddisa tokko jalatti walitti qabamuun kuni waan guddaadha. Ammayyuu namoonni yeroo maaf walii galan malee amma bodus akkasuma ta'uu waan ittiin jedhan jiru. Sooshaal miidiyaa kanarratti ammoo wanta akkasii ammayyuu barraa'eera. Egaa I hope kun isaanii galee abdii godhaa. Inni kun isa dhumaatee dhiyeessan abdii godhaa. Kanaafi fiixaan bahee sabi keenya sabi Oromoo bara dheeraadhaaf aarsaa kaffaleera. Aarsaa ammanis hin jedhamne. Kana isa dhiisaa nuyi warra maanguddoo addaa jirru kun biyya abbaa keenyaa keessa jiraachuu nurra ture yeroo kana. Waan nu jiraachuu dadhabne jaallanne miti. Haalaatti nu jiraachisuu dadhabe. Baqataa taanee jirra. Ijoolleen keenya kanarraa barachuu isaa irra. Kana isaanii gara natti fakkaata. Biyyuma isaanii walii galanii akka ta'etti jiraachuu hin danda'amu taanaan hundumti eeguma isaa taate fudhachuutti gargaaramee jiraachuu hin danda'u. Namni ilaameetiin wanta ta'e irratti ilaallatee waan fedha isaas hamma ta'e dabarsee kenne fedha isaa hamma danda'ame immoo akka fudhatama godhee walii wajjin jiraachuudha. Kana gochuutti hin deemuudhaan abdii godhaa. Hundumarra immoo ijoolleen keenyaaf ijoollee keenyaa ani bara qabsoon kana eega Oromoo qabsoonni Oromoo oguun calqabamoo ani nama reefuu high school fixuudha. Yeroo sana qabee kanuma keessa jirra. Isaan kaffalamus bana keessa waan baay'ee darbe kana keessa irra deddeemnee dubbachuu hin dandeenyu dheeraadha. Kun nu haa ga'ume asirratti dhaabbatu. Inni diini nurratti hojjetu iyyuu nu ga'a. Kanaafuu namoonni keenya beekaan keenya beekumsi argamuunis wanta akkasii hubatanii itti gargaaramanii namaa wajjin jiraatanii ollaa wajjinis lammii biyya ofiitiif wajjin hundumaa wajjin waliigalteetiin jiraachuu hin danda'amu taanaan gatii waan qabu natti hin fakkaatu. Kanaaf ijoolleen qeerroon keenyaaf qarreenan isaan tokkummaan isaan uuman ijoollee keenyaaf ijoollee keenyaa asiin haala kanaan ga'eera. Dhugaadhumatti
isaaniif galata guddaan qaban. Ammayyuu immoo ijoolleen keenya tasgabbiitiin sirnaan haala kana fiixaan baasuudhaan abdii godhaa. Waa'een irreechaa ani bara baay'ee waggaa 40 caalaa jiraadheera Finfinnee keessa. Mana barumsaati san bahee Finfinnee galeen dalaga argadhee achumatti ijjataa hafee wanta ta'aa ture hundumaan beekne. Ani abjoodhee hin beeku irreechi Oromoo Finfinnee keessatti taa'ee abdii godhee hin beeku. Umuriin koos achiin nagaa hidhee abdiin godhee hin beeku. Waaqayyo na galatu dhaga'uus arguus amma danda'eera. Kun immoo ammas tokkummaan saba keenya tokkummaan uummata keenya yoo jiraate itti fufa. Tokkummaan hin jiru taanaan ammas oduu ta'ee darba. Kanaafuu wanta ta'e hundumaafuu warra kanaan gahe isaaniin nan galateeffadhaa. Baga gammaddan jedhaa anis gammadeera. Gammachuu keenya kan ammoo waaqayyo fiixaan nuuf baasu. Egaan kana gammaa daawwataa turtan dhaamsaa fi gammachuu maanguddoota Oromoo kutaa biyya Minisootaati. Nutis gama keenyaan as istuudiyoo OBN International keessaa kanneen Finfinnee gubbaatti irreeffachaa jirtan hundaan baga geessan isiniin jechuu feena. Qophii biraan haga walitti deebinutti nagaatti.